oduu ammi Oromiyaa keessatti ammas fiinxaleeyyiin harka lallaachuu hin dhiibne shawaa lixatti kaleessa namoota 20 fi ol bakka takkatti rashanuun gabaafame dhageyame. Kun ammoo dhugatti waan nama gaddisiisu ummata keenyaaf silaa nagayaatu mala mootummaanis jechuudha. Nagaya ummata kana kabachiisuuf humna jechuudha guyyaa guyyaan leenjisaa jiru kana daangarrattis ta'u jechuudha. Keessoo ummata keessa obbaasuudhaan silaa nagaya tiisutu irra jiraata ture. Hundaafuu nagaya rabbi haa buusu uummanni keenya immoo sagaletti haajama. Kanaaf akkuma gizee waan gaarii mootummaan hojjete waan gaarii sanitti jechuudha galatoonfannee jabeessinee jechuudha. Jabaadhu mootummaa dhugaa ni dandeessa waa hunda jechuudhaan faarsinutti yaani irraa dubbannutti galatoonfannutti yeroo jechuudha rakkoon dhuftees namuu sagalee taaf barlaa lamma rakkoon bakka tana jirtu yoon keessa isin ibse beekaadha sheekaa hayyuu xiqqaa guddaadha yeroo jechuudha mootummaan waan gaarii hojjete okay waan gaarii hojjeteeti galatoomii jennaan dhugaadha jechuu qabnaan illeedha. Namni gizee waan gaarii hojjete naman galatoonfate rabbileen galatoonfate akkuma jaansanii galatoomee jechuu qabnaan. Ammoo gizee rakkoon dhuftes akkasumatti rakkoo sanii irratti walitti ilaaluu miti. Dubbiin jabduun bakka tana jirti. Rakkoo namuu riphisee akkanumatti jechuudha onna taa'u osoo hin taane rakkoo tanaas furii qaamni dhimmi ilaalatu rakkoo tana furaa jedhanii namuu sagalee ta'uu danda'uutu irra jiraatu. Garuu faallaa saniiti siyaasaan fokkottuun biyya teenya uummata galaafachaatuma jirti jechuudha. Uummata miidhaatuma jirti. Kanaaf uummata keenya rabbi nagaa godhu inshaallah xiinxaleeyyii tana gaa wallee qaamnummaan isii hojii walloluu dhabame kanaaf jechuudha rabbi nagaa buusu uummata keenya. Kanatti aansuudhaan hidha haaromsa laga abbaa irraa kan ka'e jechuudha jiraattonni aanaa shirkollee kun amma haala gaariidhaan irraa fayyadamaa jirraa jechuudhaan duruun misooma irraa eegalanii jiranii waan nama gammachiisu kunis gaariidhaan haaromsa laga abbaa kun jechuudha. Kan Masrii xiqqeessee fi Masrii biyyoota arabaa gidduutti illee keessatti illee gabbuu Suudaanii fi Suudaanii kun hedduu nu gammachiisee jira. Maaliif biyyoonni arabaa irra caalatti onni Masrii fi Suudaanii dhibnanii jechuudhaan ilma jechuudha laga Naayil jechuudhaan akkasitti yaamanii kabajaniif sababa bishaan isaan irraa fayyadamaa jiraniif ammas bishaan kan isaaniitiif ta'anii bishaan ammoo haa biyya teenyaa ta'uu agarsiisee jira. Kana irratti galatoomee jechuu qabnaan. Kanatti aansuudhaan gara oduulee jechuudha achi isin dabarsuu duratti achi oduulee giddu galaatiif ta'u addunyaatti isin dabarsuun duratti mallattoo gurraatti irratti qunaa subscribe godhaadha. Ammoo qondaallee jechuudha badhaadhinaa tokko akkana jechuudhaan dubbate osoo qabeenya uumamaatii fi iddoo turistii addunyaa ta'uu dandeessu baalee qabnu akkamiin rakkanna jechuudhaan arras irratti dubbatee jira. Kanatti aansuudhaan gara oduulee biyya keessa irraa jechuudha gara oduulee giddu galaatti isin dabarsina. Oolmeen gaazaa guyyaa har'antanaa haala gaarii irraa sani jira haala xiqqishoo jechuudha wal dhabdeen jirtu keessa ni jira ammoo wal jijjiirraan jechuudha namootan waliigalte irratti kan raawwatame qaama diimattee fannoo diimattee kan dabarsanii kan nuunis itti fufeetuma jira guyyaa kanaas hangi tokko raawwatamee jira. Haa ta'u garuu aleellaan Israa'el ammaas guyyaa har'antanaa bakka irratti raawwatanii qabdi gaazuma keessa bakka takka kaleessa immoo uummanni jechuudha ammaas namoota sadii moo akkana qondaaltota gurguddaa jechuudha Israa'el sadi kan gaaza kibba gaazatti jechuudha rafa irratti aleellaa banna yaanii dhaqanii aleellaa banan gara jechuudha ganda akiraa qochiisanii jiran akkasitti jahannama isinaasimatu kanneen jirratanii imala gaarii imala gara jahannamii ni jira. Kanaaf jechuudha rabbi nagaa buusu isaaniis. Kanatti aansuudhaan Suudii fi mootummaa Suudii Muhammad Salmaanii fi Tiraamp jechuudha ji'a dhufu akka wal arguuf deeman miidiyaan biyya keessaa Suudii gabaaseeti jira. Kanaas daawwannaa hojiitiif gara Waashingitaanitti wal arguudhaan achi taasisuudhaan kan waliin mari'atu ta'uudhaas dubbatamee jira. Tiraamp gaafa hoqqii ajaa'ibaa Tiraamp jettu jechuudha Suudii kan ijaaraa jira. Akkasuma saahiba kiyyaa fi hiriyaa michummaa jabduu jechuudhaan kan Suudii irra deebiin faarsu Muhammad Salmaan ammaas hojii gaggaarii jabduu hojjechaa jira jechuudhaan akka maalii galatoonfachaa jiru akka wal arguu deemanis gabaafameeti jira. Wal arguun gaariidha waliin mari'achuunis rakkoo kan qabu. Kanatti aansuudhaan itti aanaan Tiraambii guyyaa har'antanaatti lafee keessatti argamuudhaan waraana jechuudha dhukaasa dhaabuu kana akka malee jechuudha garuu waliigaltee dhukaasaa kana cabsaa jiru. Neetinyaa'ullee ta'uu ammoo qaamni hidhatees hidhannoo dura dhiisuu qaba jechuudhaan waa'ee Hamaas irratti jechuudha dubbatee jira. Jiddu magaalaa irra deddeemee haasoo walitti jejjeetuma kutee haasaa taasisaa jiran gammaan tanatti. Kanatti aansuudhaan ammoo haasoo Tiraambii waa'ee Iraan irratti dubbate mootummaan Iraan kuffisee jira jechuudha. Kuffise waa takka iddoon nukuleera keenyaa wanni isin wantaatan isin jirtu jechuudhaan akka gaariitti jechuudha kuffisee jira ammoo yeroo neemaas akka gabbisaa jiran akka gaariitti himanii jiranii jechuudha.
akka Iraan tana jiraachitu gaariidha. Iraanii fi Kuriyaa kaabaati. Raashiyaa akka gaariitti nan dhugatti dinqisiifadha jechuudha yoo ta'an. Kanatti aansuudhaan Jarman waraana jajjabeessaa jirtii fi humna waraanaa guddaa ijaaraa jirti jaan sodaa Raashiyaa irraa hankee. Raashiyaan biyyoota Awurooppaa kana keessatti sodaa ajaa'ibaa uumtee jirti. Bar maqaa Raashiyaa biyyoota Awurooppaa keessa dha'uun hin jirtu jechuudha. Dhugumaan biyyi takka ittiin tun biyyoota Awurooppaa kana guutuu hafuura tuutte waan nama ajaa'ibsiisaa keessaa. Kanatti aansuudhaan gidduumamee mallattoo gurraatti nama sabskiraayib godhaa. Maaliif qaamni jechuudha ammaas Raashiyaa humna guddoo qabdi, hidhataas guddaa qabdi, hidhannoodhaas guddoo qabdi. Nu weeraraatis jirti humna jechuudha gargaarsa karaa Yukureen guurree dadhabne falli jiru boodanumaa waraana ooltee jechuurraa kan ka'e Jarman humna jechuudha guddaa jajjabeessaa jiraachuu himtee jirti. Kanatti aansuudhaan mootummaan Faransaan kan duraanii guyyaa irraan tanaa jechuudha yakka malaamaltummaa irratti banameen hidhaa seenuun gabaafameeti jira. Mootummaan qabuun gisee yakkaan qabame hanga aangoo qabu jechuudha yakka dalaguus yakkisaa booda gartee harka namattis ni dhama borullee horra biduratti akka gaarii qabamaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan maal isin Jaappaan mootummaa haaree dubartii filaa jiraachuun gabaafame yeroo jalqabaatiif ta'uudhaas himanii jiran. Jaappaan jechuun akka addunyaatti teknooloojii yookaan qaroominni addunyaa guddaan jalqaba addunyaa tanaa dursu eegisee hojjaan uummata Jarman ammoo har'aan tana dubartiidhaaf aangoo kannaa jirti. Dubartiin bakka guddaa silaa warra lixaa biranne qabdi. Dubartiin dhugaa kabajaas ni qabdi. Ammoo yeroo jalqabaatiif akka jechuudha muummee ministeeraa dubartii jechuudha muuduudhaan ifatti jechuudha qabamee jira. Kanatti aansuudhaan ammoo Netanyaa'uun filannoo bara 2026 isniin injifadha Israa'el kana anuma ka bulchuu hangaan jiru anuma ka fuuldura ceesisu jechuudhaan haasaa bal'aa taasisee jira. Ati Israa'el maal fuuldura ceesifta? Israa'el uummata waliin diina goote jennaanii diinota guddaa. Kanaafi inni silaamaan tana laal Netanyaa'u kana balleessu lafarraa. Netanyaa'u kana itti gadi lakkisanii ajjeesudha. Kanaafi ammoo dawaan isaa guddaan isa kana rukutu. Akkasitti dawaa qaba. Netanyaa'u kana kanatti aansuudhaan mee oduulee jidduutti jechuudha. Jidduumamee sabskiraayib godhaadhaa galatoomaa isiniin jaa gara jechuudha. Wanatti waan isin deebisu Gaazaa olmanii Gaazaa guyyaa irraan tanaa haala bareedaadha. Wal jijjiirraanis haala gaariin itti fufaa jira. Addunyaa kanarraa nagayini gaariidha. Nagayini waa hunda dursa. Ammoo uummanni Gaazaa akka duraaniitti miti amma alhamdulillahi gammachuun takkas ni jirti. Hanga tokkotti immoo Israa'el ammas jechuudha waliigaltee kana cabsuudhaaf iddoo taphachaa jirti. Inumaa itti dabaluun bara Netanyaa'uu maan ji'arraan tana Turkii fi Qatar jechuudha as keessa galanii akka humna bobbaafna yaani kana dhaabuu qaban jechuudhaan dubbattee jira. Ammoo inni kuni Netanyaa'uu kana falli jiru isa kana jaarsaa kana rabbiin nuni mokorin jaarsaa kana asuma irratti ibiddaan gubee warqaa hojiis kun nu gubee jira. Nagee namaa kan nuuf hin deemu jechuudha nagee biyyaa kan nuuf hin deemu. Kana jechuudha kanatti aansuudhaan oduulee biyya keessaa itti isin deebisu qondaalee tokko akkana jechuudhaan dubbatee kunoo jechuudha haaromsa laga abbaa irraa kan ka'e dargaggoonni yookaan hawaasni aanaa jechuudha shirkoollee kunoo duruun jechuudha misooma isaa itti fufaa jira laga abbaa irraa fayyadamaa jira jechuudhaan dubbatee jira. Kun waan bareedaadha silaa biyyoota arabaa keessattuu jechuudha akka gaariitti maqaan keenya xiqqoo nama kabajamaa jira. Haaromsa laga abbaa kanatti hojii gaarii boonsa hojjetee jira. Ammoo nageenya Oromiyaa keessaati dhugatti waan nama gaddisiisa. Kun iccitiin fokkottuufis garuu siyaasaan hamtuun uummatuma galaafachaa jirti. Rabbi nagee haa godhu. Kanaas ninja akkasitti inshaallah addunyaan oduuleen addunyaa guutuun guyyaa irraan tanaa kana fakkaatti ibsa Suudii yoo isin hima. Suudii jechuudha yeroo dhiyootti fiizaa firii hedduu Ameerikaa fi wantarraa akka fiizaan hin jirre fiizaa fiirii gallakkisuu deemtu beeksiftee jirti. Kana kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduu irraa qabne kana fakkaata kan biraatti nan gola deemti shirra godhaa facaasaa akkasiin odeessa oduu ammeeti. Ammoo maatii keenya ta'an dabalamaa sabskiraayib godhaa galatoomaan isiniin jaa kaleessa immoo jechuudha oduu isinii dhiyeessu dhabuu xiyyaa dhiifamaan isiniin jaa oduun ni jirti baay'ee jira. Kaleessa immoo anis hedduun biizii ta'ee hanga galgala saamee akkatti illee yeroo harkadhee isinii gabaasuu hin dandeenye dhiyeenya kana akkuma jiru guyyaadhaas oduu isin biraan ga'aan jiru duula hojiitis akkasuma laaffisaatiin jira. Ammoo laaffifne jechuudha inshaallah haaluma jiruuti malee walii hubachuunis gaariidha. Galatoomaa tabiraatiin hanga deemte assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka hundarratti shir godhaa facaasaa galatu.